sheeni kuwaasiin taphatuu miti akkuma nabiin keenna jedhan alayhi salaatu wassalaam al-mu'minul qawi khayrun mu'mina jabatu irra caala mu'mina da'iifarra jedhan mu'mina da'iifarra mu'minni martuu ammootiin wafi kullin khayrun mara keessa khayritu jira mu'mina jabatu caalaa jedhan nuti nama keenna ispoortii keessa illee qabaachuun barbaachisa masharaaltii ijoollee waan gootu argitan sarkasii waan gootu argitan mara keessa iyyuu qabaachuun barbaachisa osoo ammootiin nutti dhufan taate ijoollee baay'ee of duuba qabna jechuu abdiidha qaba hangara kiyyaan mara keessa iyyuu mul'achuun barbaachisa mara keessa iyyuu mul'achuun barbaachisa nuti uffata kana godhannee kadhaabanne sheeni kuwaasiin taphatuu miti ni taphata yeroo sa'aatii wayii godhannee qaama keenya ammootiin tireeningii goonee qaamni keenya akka addaan nu hiikatu goona maaliif jennaan kitaabarra taa'aa turre dhiini keenya ititaa jira dhiiga keenya sana ammootiin akka ammootiin qaama keessa socho'uuf jecha shaakallii godhuun barbaachisaadha sheeni kuwaasiin taphatuu miti asumaanuu dhaamsa isinit dabarsa Z production nama ammootiin magaalaa Robe kana fayyadaadha jiru gama ammootiin warra ulamaa'ii bira dhaabatuun gama diinii bira dhaabatuun gama ammootiin qeerroo bira dhaabatuun gama ammootiin manguddoo bira dhaabatuun Z production kanallee achumaan follow godhaa like godhaa subscribe godhaa jechuudha barbaada